Tole kabajamtoota maatii aartii Oromoo akkasumas daawwattoota Diraamaa Hiree ani kumsaadhaan manaati. Barreessaa qopheessaa akkasumas daayireektara Diraamaa Hireetidha. Egaa yeroo dheeraa booda Diraamaa Hireedhaan walitti deebinee jirra. Isinis yaada isin nuuf kennitan wantoota isin nuuf barreessitan hafuuyyoo kunaa ta'uu waan isin nuun jettan baay'ee namatti tola. Har'a akka carraa ta'e egaa mana jireenyaa koo keessa taa'ee waa'ee Diraamaa Hiree irratti wal qabatee komiin qabu gaaffiin qabus waan tokko isinitti kaasuu barbaadeenidha. Wantoota xiqqoo ta'an garuu nu barsiisu jedhee kan itti amane akka obboleessa keessanitti yaada isinii kennuufidha. Diraamaan kun egaa dadhabbii yeroo dheeraa booda waggaa tokkoof baatii 6 waraabbii keenya erga raawwannee booda waraabbii yeroo dheeraa fudhannee erga hojjannee booda Diraamaa kana isin biraan geenyee jirra. Diraamaa kana isin biraan ga'uudhaaf nutis baay'ee gammannee jirra. Isinis yaada keessan nuuf ibsaa jirtu. Ta'us garuu gaaffii tokkotu natti uuma. YouTube keenya irratti uummanni keenya garmalee hedduudha. Baay'ina uummata keenyaa beekna. Diraamaa fiilmii nuti qabnu immoo baay'ee xiqqoodha. Sirbii waggaatti gaddeeffamu baay'ee muraasadha. Ta'us garuu baay'inni ummata keenya wajjin kompeer yoo goonu fakkeenyaaf ummata Tigraayii yoo fudhanne baay'inni ummata isaanii miiliyoona 5dha. Ta'us garuu viidiyoo isaanii tokko yoo argitan viidiyoon isaanii miiliyoona 4 wayi miiliyoona 5 tokko ummata Tigraayiitu ilaala ta'ee I don't know. Gara kan kootitti gara hireetti nan deebi'a. Sirba biyya kanaa yoo ilaaltan sirbi itti qaanfa akka biyyaatti cimoo ta'an qaalii keenya hacee muuziqaan isaa guddaan ilaalame miiliyoona 5dha. Gabaa inni uummata keenyaa miiliyoona 5 ta'u. Sirbi afaan Amaariffaa miiliyoona 41tu jira. Kana jechuuf tokko yaada tokko naa kaasee ture uummanni keenyi Wi-Fi hin qabnu kaardii rakkannaa jedhe. Qotee bulaan Gondar itu waan barbaade ta'e qotee bulaa Oromiyaa qabeenyaan caaluu hin danda'u hin caalus. Itu waan barbaade jedhee namni kanas amanu hin jiru. Maaliifidha isa jedhu gaaffii na keessatti uumaa tureera. Gara hireetti yoon isinii deebi'e sabskiraayibaroonni keenya ammas 50,000 keessa jiru. Baay'inni uummata ilaaluu keessaa kan keenya parsantiin yookaan 59 ituu sabskiraayib hin godhin hiree hordofaa jirtu. Qaamni walakkaa ol sabskiraayib otoo hin godhin baay'ee isin sabskiraayib gochuu keessaniin moobaayilii irraa fayyadamtaanaan kaardii nyaatu isin qabu Wi-Fi taanaan waan dabalataa hin qabu baasii isin baasu tokko iyyuu hin qabu. Unuun garuu nu fayyaduu danda'a. Tokkoffaa sabskiraayibarii 100,000 yoo geenye gooldiidha. Beekamtii fudhannu qabna. Diraamaa uummata miiliyoona 50 bakka bu'u hojjennee sabskiraayibarii 100,000 hin qabnu. Waan salphaan TikTok irratti hojjetamee viidiyoon daqiiqaa tokko hojjetamu YouTube'n isaanii yoo agartan hedduudha. Nuti dadhabbiin keenya at least diraamaa kana hojjechuudhaaf waggaa 6 keessa jira dadhabbii. Qophii isaa irraa kaasee diraamaan kun erga daawwatamee waggaa 1 erga koronaadhaaf addaan cimee jechuudha. Mee sabskiraayib gochuuf maaltu barbaachisaa? Keessattuu namni biyya alaa jiru sabskiraayib yoo godhe walii isaatiif immoo sheer yoo godhe YouTube kan namni yoo ilaale unuun nu fayyada. Sabskiraayib gochuuf waan kan biraa miti. Namni kamiyyuu iimeeyil adreesii qabaachuun isaa dirqamadha yeroo ammaa kanatti. Iimeeyilii banachuun immoo baay'ee salphaadha. Namni karaa hiriyaa isaallee iimeeyilii bilbila kanaan naa bani jedhee bansiifatee sabskiraayib gochuu qaba. Kanaafidha sabskiraayibarii hin qabnu. Namni fiilmii afaan Oromoo tokko hojjetee deebi'ee hojjechuudhaaf mooraalii hin qabu. Yeroo ammaa kana fiilmii istaandardii isaa eeggate fiilmii bareedaa jedhamu tokko hojjechuudhaaf hamma qarshii miiliyoona 1tti barbaada. Gaarii isaa uummata kana waan madaalu uummata miiliyoona 50 waan madaalu nan hojjedha jedha taanaan qarshii miiliyoona 1 sirriitti barbaada. Qarshii miiliyoona 1 hojjetee garuu giddugala qarshii miiliyoona 1tiin fiilmii qophaa'e kana garuu giddugala aadaa Oromootti Feesbuukiidhaan karaa beeksisaa karaa meeqa yoo beeksifame namni guddaan dhufu nama 700 galmichi kan inni qabatu. Nama 700 jechuun immoo birrii 100 tokkoon birrii 70. Egaa herreeguun salphaadha. Kisaaraa birrii 930 fudhachuuf namni tokko fiilmii qopheessuu qaba bara kanatti. Kanaafidha. Eelaa jenna. Eelaan fiilmii keenya jalqabaa Abiraam Jaallataa Hiriyaakoodha. Fiilmii sana hojjetee deebi'ee eelaa lammaffaa hojjechuudhaaf bajeta
hojjechuu miti kiisii isaadha qarshii inni kassare anatu beeka. Cancalli jaalalaa hojjetameera. Deebi'ee hojjetanii dhufuudhaaf humni hin jiru. Mee fiilmii meeqadha? Nuti uummata miiliyoona 50 taanee hamma ammaatti fiilmii kan ta'e produce kan ta'e fiilmii 50 hin qabnu. Afaan Amaariffaatiin nama tokko nama fiilmii 35 qabu nan beeka. Si'a 35 produce godhe jechuudha. Nun hojii kana gaafa hojjennu qarshii kana keessaa ittiin mana bitannee yookaan ittiin konkolaataa bitannee akka nama taraa tokkotti dhanatti kan jiraannu. At least hojii kana keessatti waggaa 8 hin dabarsa. Rakkinoonni waggaa 8 har'a na mudatan har'a gaafa na mudatan baay'inatti dhaga'ama. Baay'ee nu hafa. Daqiiqaa isin jettan daqiiqaa isin hin gabaabbate jettan ituu danda'amee daqiiqaan kun dheerate waan gaarii isin godhe nutti tola ture. Garuu gochuu hin dandeenye. Fakkeenya tokkoon isin kaasa. Buufata xiyyaaraa booleetti dhaqanii waraabuudhaaf guyyaa tokko waraabuudhaaf yoo xiqqaate qarshii 15,000 barbaachisa. Achi keessa sa'aatii 3 turraan birrii 3,000 kaffaltaa. Ogeessonni jira, konkolaataan jira. Yoo xiqqaate isa leevalii keenya nun wantoota hundumaa gadi baasnee waan hojjennuuf gadi buusnee baay'ee diskaawuntii zeeroodha waan hojjetaniif. Ogeessonni kaameeraa, odeessonni editingii yoo arganne yoo dhabne immoo oromummaa keenyaaf gatii baana jedhanii dadhabu malee akka warra kaanii daqiiqaa 5 yeroo hojjetan 1,000 naa kaffalama jechaa hojjetu miti. Anis barreeffama diraamaa hiree wajjin wal qabatu fuula 2,500 barreeffamee diraamaan hiree waraabbii irra jiru kun guyyaa tokko birrii tokkotti herregamee hin beeku. Kana ifa walitti himuutii qabna. Aartiin fedhaan hojjetama. Paartii siyaasaa miti. Paartii siyaasaadha. Kana yoon godhe yoo na filatan kanan sinii godhaa kanan sinii hojjedha jedhamee waadaa galamee kan hojjetamu paartii siyaasaadha malee aartii miti. Aartii fedha qabaannaan ofii keetiin fedha keetiin hojjettaa ta'uu baannaan hinniista. Malee dirqama uummanni tokko itti kennee muudeenii caffee galtee sagalee naa ta'u dadhabdee jedhamu osoo hin taane aartistiin tokko fedha isaatiin quuqama qabuun uummata isaatiin sagalee ta'ee hojjetaa jechuudha. Kanaaf nuti amma fakkeenyaaf waa'ee buufata xiyyaaraa sanatti isinii deebi'a. Buufata xiyyaaraa sanatti jechuudha waraabuudhaaf nuti gatii guddaa kaffalla. Hoteela achi ba'ee istoorii diraamaan kun kutaa jalqabaatti hojjetamu Dr. Beekaa fi hiriyaan isaanii konkolaachisaa deemu sun achi dhufanii hoteela keessa buufatanii seenaan kun itti fufuu qaba ture. An ji'a jaafin hoteela intarnaashinaali Finfinnee keessa jiru kan nuuf eeyyaman barbaanne dhabne. Seenaan kun kanaaf citee dhaabbatee jira. Yaada hoteela keessatti hojjennu kadhanneen argannu nuti. Hoteela keessatti hojjennu Finfinnee keessa hoteela 2 jiraachuu danda'a maqaa Oromooti. Lamaan isaanii dhaqee dubbiseera. Lakki nuti hin eeyyamnu. Nuti hin eeyyamnu. Fiilmiidhaaf hin eeyyamnu. Diraamaadhaaf dhorkineerra hin ga'ee nuun jedhan. Kanadha. Uummanni nuti hojjetaafii jirru kanadha. Isinii galee haala kanaatiin hojjechaa jirra. Kanaaf viidiyoo subscribe godhamu tokko namni tokko tola subscribe godhee qarshii tokko kan ittiin baasne subscribe gochuu dhiisa taanaan nuti gara maaliitti deemuu dandeenya? Namni YouTube keenya galu kaardiidhaan akka inni kaffalee seensisu gochuu dandeenya. Nuti qarshii hedduudha. Intellectual property kalaqni qabeenyummaan kalaqaa sun inni itti baasne isa dhiisaa waggoottan 6 darbaniif nuun bashannanni maal akka ta'e hin beeknu. Torbee hamma torbeetti hojjenna. Isin sanbattiqqaan dhufuusaa gammaduu dandeessu. Tarii diraamaa sana keessaa iddoo isin jaallattan jiraate seenaa kana baruun barbaadaa waan isin jettan jiraachuu danda'a. Nun immoo sanbanni sun dhufuu nun immoo yaaddoofna dhugaa isinitti himuuf. Maaliif torbee keenya iddoon taanetti daqiiqaa keenya sa'aa keenya iddoon taanetti gubneera taanaan torbeen sun utuu hojii hin ga'iin yookaan ibsaan badeeraa yookaan waan tokko ta'eera sanbanni sun hin ga'a. Nun waan mul'isnu dhabne. Kanaaf dhugaa dubbachuuf nuti rakkina hedduu keessa taanee hojjenna. Rakkoon isa durii caalaa ammatti fufee jira. Birrii nuti ispoonsararraa argame maal jedhamu birrii qarshii tokkodha. Ogummaa kanaaf deebi'ee naanneessuudhaaf gahaa miti. Irraa argannee irraa fudhannee
ittiin sooramuu maal gochuu miti yaadnee hin beeknu. Uummanni kun mana isaa taa'ee fiilmii miti kun diraamaadha. Mana isaa taa'ee tola kan ilaaluufidha kan hojjechaa jiru. Jaalala aartii habaruu tokkummaa habaruu ergaa keenya kara kana dhaammannaa kan jedhu quuqama akkasiitiin uummanni kun TVdhaan mana isaa keessa taa'ee tola akka inni ilaalu goone malee uummanni kun mana taa'ee ilaaleefis piroodakshinii fiilmii leeqaatiif yookaan diraamaa hireetiif kennaan dhufu qarshiin dhufu tokko hin jiru. Garuu hin hojjenna jenneerra. Irbuu qabna, waadaa qabna ofii keenyaa. Hojii kana hojjennee waan gaarii tokko hin xumurra uummata kanaaf jennee waadaa galleera. Kan immoo deeggartoonni miiliyoonaan dhufaniifis itti fufna miti. Mormitoonni miiliyoonaan dhufaniifis hin dhiisna miti. Isa jalqabne xumuruun dirqamadha. Bar tokko qabsoo Oromoo keessatti abaluu qabsoo Oromoo ganee abaluu akkas godhee dhiisee isa jedhamu hin dhageenya waan ta'eef nuti yoo xiqqaate kana isa haceenfaa lubbuu isaaniitti wareegaman kana nuti immoo humna keenya qarshii keenya yoo dhabne rakkoo hin qabu herrega jedhuun xiqqeeffannee hojjechaa jirra malee duutii hacee miira keenya miidhuu dhiisee miti. Aartiirraa nu fageessuu dhiisee miti. Garuu qabsaa'aan hin kufaa qabsoon itti fufa inni jedhamu gochaadhaan mul'achuuti qaba. Kanaaf nuti dhugaa dubbachuuf diraamaa hiree keessatti waan baay'ee ni dhaamna. Keessattuu kutaa kanaa kaasee namni maal akka ta'e namummaan maal akka ta'e ergaa baay'ee dhaamna achi keessatti. Nu amanaa diraamaan kun gaafa inni xumuramu seenaa of danda'e himeetu qabsoon Oromoos maal akka inni fakkaatu himeetu achi keessatti agarsiisnee paartii kamiinis tun deeggarii tokkummaa Oromoo irratti hojjennee xumurra jennee amanna. Lammaffaa garaagarummaan gaabbii diraamaa afaan Amaariffaa afaan Oromoo gidduu jiru kana caalaatti bal'ata. Hin aariinaa ijoollee keenyatti. So hojjetame uummanni kun dhufee ni ilaala. YouTube isaa irraa galee torbeetti daqiiqaa 30 ilaaluudhaaf inni ilaalee gabaabbatee jedha. Numti ilaalee walakkaa ol subscribe kan hin goone ituun kaffaliin tola ilaaluuf kan itti ulfaate amma immoo akkam ta'uuf deema. Biyya kanatti DSTV kan jedhamu jira. Itoophiyaa seener DSTV. Amma tapha kubbaa miilaa Itoophiyaa agarsiisaa jira DSTVdhaan. Diishii biyya kanaa Itiyoosaatiif Naayilsaat jedhamee qoodamee jira suma argitan. Namni Naayilsaatii irra jiru Itiyoosaati akka hin ilaalleef Itiyoosaati keessa kan jiran FIB, OMN, Keelloo maal warri kun asirra jiru warri Itiyoosaati immoo faana OBN gruupii tokko irra jiru jechuudha. Amma DSTV'n kun banameera. DSTV'n kun afaan Amaariffaatiin akka Afrikaatti galmaa'ee uummanni biyyichaa afaan Amaariffaa dubbata afaan Amaariffaa dhagaa kan jedhu galmaa'eetu taphni kubbaa miilaa DSTVdhaan akka darbu godhameera. Amma immoo gara fiilmiitti dhufan piroodaakshiniidhaaf qofaa ogeessotaaf qofaa torbeetti qarshii 250 kaffalaa walumaa galatti torbee keessatti qarshii miiliyoona tokko kaffalaa diraamaan afaan Amaariffaatiin akka inni qophaa'u godhamaa jira. Amma ormiin qabu sarara. Ormi kan saamaaf guddifate kan jedhu aariirraa hin qabu mirga isaadha. Inni kan keenyaa garuu asii qaamni mootummaadhaan gurmaa'ee jiru qaamni hojii kana guddisuu keessatti gahee qabu achi nu eeyyamuu miti Finfinnee keessa akka barbaanne deemnee akka waraabnee dhorkamaa jira. Look torbee keessatti kiruu tokkoof qarshii miiliyoona tokko. Nuun tootaalii kutaa 75 OBN wajjin yeroo hojjenne torbanoota 75 yeroo hojjenne qarshiin OBN'n qarshii xiqqoo kaffalaa ture qarshiin ispoonsararraa dhufe hundi isaa walitti dhaame miiliyoona tokko hin ga'u. Hundi isaa nuti garaan keenya aaruu dhiisee miti. Akaayii xaaxee yookaan fandishaan tugubattu kolfiti jedhan nun hireedhaan gaafa qoosnu nuti tolee qoosnu yookaan gammannee miti. Garuu ummataaf hojjechuun aarsaan nama kaffalsiisu abboota keenya qabsaa'ota keenya irraa waan hubanne waan arginees argaa waan jirrudhas waan ta'eef hojjenna. Ji'a keessatti qarshii miiliyoonii 4 kaffalaa hojjechiisaa jiru. Oromoon bar uummata miiliyoona 50 taane akkuma amma TV qaanaa jedhamu kana beektu. Afaan Tarkiirraa fiilmii warra Turkiirraa fudhamee afaan Amaariffaatti hiikamee guyyaa guyyaatti sa'aat tokkoon darbaa
sa'at tokkoof darba stooriin tokko torbeetti guyyaa shaniif darba seenaa kee qabata waan kan biraa akka xiyyaannis godha waa'ee qabsoo yaaddu afaan kootiin hojjedhatee yaaddu afaan amaariffaa sana keessatti hammatamtee turta akka sanatti uummanni kun uummata miiliyoona 50 ta'eetu afaan amaariffaa turkii irraa amaariffatti iksifatamni oromoon bar ETV irratti TV biyya kanaa irratti afaan amaariffaa irraa afaan oromootti kachiisaa jira. Aktaroonni sun maqaan isaanii Haayilee fi eenyu amaariffaan hojjetu viidiyoo piroodakshinii hojjechuu hin danda'u waan ta'eef oromoon isa amaariffaa sana gara afaan oromootti hiikameetu jarri sun aktaroota habashaadha kan isaan jalqabaa isaan amaariffaadha istuudiyoo galanii fuulli mul'atu fuula oromoo kan hin taane afaan hin dubbatu afaan oromoo kan hin taane liipsiingii isa jedhamu irratti waraabamee Haayilee koottoo intanaa koottoo waliin jechaa afaan oromootiin dhaloota kanaaf akka agarsiifamu godhamaa jira. Kana jechuun public figuriin oromoo hin ba'u aktariin oromoo haaraan hin ba'u gabrummaan kanaa waliin jiru qaaniidha kun. Uummata kanaaf qaaniidha. Baay'een qaanaa dhugaa. Uummanni miiliyoona 50 akka biyyichaatti baay'inaan afaan amaaraa nan caala kan jedhu gaafa deebi'ee afaan sanarraa hiikkatu at least tu ingiliffarraa hiikame naa wayyanaaf. Isayyuu deeggaru garuu utuu baay'ee gadheerra gadhee wayyasa jedhamuuf utuu ingiliffarraa hiikame naa wayyanaaf. Kanarra geenyeera. Biyya kana keessa diraamaa meeqa jira? Fiilmii meeqa jira? Meeqatu hojjetamaa jira? Baay'ee nama qaanessa. Kanaaf nuti jaalalaaf hojjenne, waan jaallannuuf hojjenne, fedha keenya, keessa keenya waan jiruuf hojjenne malee dirqamni nutti kenname hin jiru. Akka nama tokkotti immoo jiraachuu hin hawwina. Nutis daldallee isa booda deebina. At least hojii kana xumurree gara dhuunfaa keenyaatti gara dinagdeen of guddisuutti hin deebina kana booda. Maal gochuu dandeessa ree? Inni rakkoo hin qabu. An ammas Waaqayyoof galatu. An nama boo'ee jiraatus miti. Nama fayya buleessadha. Hojii humnaa yoo hojjetee nama jiraachuu danda'udha. Garuu egereen dhaloota kanaa garuu na gaddisiisa. Haala amma jiruun yoo adeeme aartiin kun eessayyuu hin ga'u. Dhugaa walitti himuu wayya. Deeggarsi godhamu aartiidhaaf taanaan ilaalchi siyaasaa irra dhaabbatamee deeggaramuutiin qabu ture akka mootummaatti. Abbootiin qabeenyaa Oromoo dhaqee hoteela isaanii siin eeyyaman keessa toraabuudhaaf. Itu kan warra kaanii ta'e qarshii miiliyoonaan kennaniitu keessatti hojjedhaa jedhanii kadhatanii mana isaanii beeksisuuf hojjetu. Nu ta'u hin dandeenyu kana gochuus hin dandeenyu. So maal godhama? Fuulduratti maal godhama isa jedhuufi matni kun barsiifamuutii qaba. Dargaggeessa jedhamee waan baay'een beeka teeknooloojiin beeka ta'e Diraamaa Hiree dhugaa dubbachuuf ilaalees dhiisees waan na dhiphisuu hin qabu. At least waan an gochuu danda'u tokko baran jiraadhe keessaa tokko arfaffaasaa hojjechaa wajjin dabarsee waan ta'eef an dirqama koo ba'eera. Mirga nama kan biraa dhiibuu hin danda'u. Aartiin fedha irratti hundaa'a waan ta'eef. At least garuu namni seenee garuu kana subscribe gochuudhaaf akkamitti dadhaba? Ilaalanii ba'uu qofaa miti. Kanaaf nun hamma dandeenye jabaanneen hojjennaa. Waan dandeenyu hundumaa osoo hin taane waan dandeenyu gararraas gochaa jirra. Diraamaan kun gonkumaa hincata jennee abdii hin qabnu. Hin xumurra. Dhugaa dubbachuuf miidiyaan waliin hojjennu miidiyaan F5s bajeta qabaatanii miti. Qarshiis nuu kaffalanii miti baay'isee. Qarshii ispoonsara irraa bakkeedhaan argamu. Namni bakkee taa'ee gaafa murteessuu fi keessa gaafa jiru tokko miti. Itoo seentanii argitanii dargaggoonni kun gara qopheessuutti, gara hojjechuutti, gara barreessuutti dhuftanii fedha koodha, hawwii koodha. Haala rakkisaa sana hundumaa keessa dabarree dhukkubni koronaa kun utuu jiru achi keessatti hojjennee kana caalaa immoo kutaan hafan seenaan isaa baay'ee hawwataadha. Gaaffii tokko iyyuu hin qabnu, hojjennee waan of harkaa qabnudha. Shakkii tokko iyyuu hin qabnu. Kanaaf please sammuun keenya ammayyuu bilisa hin baane. Ammayyuu gabrummaa keessa jirra. Aartiidhaan rakkoo guddaa keessa jirra. Anna qaanessa. Seenaan diraamaa Amaariffaan waggaa 6-7 dura darbe Oromoo naa ilaalu jedhamee afaan Oromootti hiikamee
akka Oromoon ilaalu gochuun maal Oromoon barreessaa dhabe barreessoo production dadhabe mani sagalee Oromoo afaan Oromoo fayyadamanii achirratti gadhiisuu jechuun jechuudha. Maal ta'a diraamaan afaan Oromootiin diraamaan 6 7 8 9 10 waggaatti yoo ilaalame uummanni kun koomeedii ilaalee tiraajeedii ilaalee achi keessaa kan itti tole aakshinii ilaalee torbee hamma torbeetti afaan isaatiin bashannanaa dhugaa Oromoo gola Oromiyaa achi keessatti ilaalaa kun seenaa koo fakkaata jechaa yoo ilaala rakkoo maalii qaba? Kanaaf nuti abbootii ispoonsara godhan itti dubbachuuf rakkisaadha. Waraqaa dubbisuuf fedhan qaban eeyyuuf hojjettu jedhanii haamilee namaa kan buusan jiru. Kanaaf baay'ee isin kabajnaa, baay'ee isin jaallannaa, nuti tattaaffii keenya itti fufnaa. Bifan ammasniin jedheen wal hubachaa adeemnu hireen itti fufaa. Carraa kanaan fayyadamee qaamota ammaa irratti nu wajjin dadhabaa turtan ogeessota kaameraa, ogeessota editingii, taatota amanamummaa guddaadhaan rooba sana keessa yaadannoo sana hundumaa dandeessanii rooba sana keessa aduu sana keessa halkan guyyaa otoo hin jedhiin wal dhiibbaa sana hundumaa dandeessanii eeggamsa koos dandeessanii wal duukaa jaalalaan wal duukaa hojjennee hojii kana iddoo kanaan geenye hundi keessan maqaa piroodakshinii fiilmii leeqaatiin maqaa diraamaa hireetiin hundi keessan ulfaadhaa baay'ee galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Uummanni biyya alaa teessanii jabaadhaa kan nu jechaa jirtan nu gargaaraas immoo kan jirtan waan qabdan irraa diraamaa kana tumsaa kan jirtan qaamonni ispoonsara nu gootan baankiin Awaash, koomishiniin turizimii Oromiyaa, inshuraansiin Awaash jabaadhaa nu jechuu keessaniif kennuun baay'ina osoo hin taane hamma isin gootan caalaa laphee keessan fedha keessan ilaalla waan ta'eef baay'ee galatoomaas niin jenna. Kanaaf gara fuulduraattis diraamaa kana hojii gaarii goonee finnee dhufna jennee abdannaa. Baay'ee galatoomaa, baay'een isin jaalladhaa. Ulfaadhaa.